فطرة 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 Tunis ni dabartii kutaa 8ffaa dhageeffadha. Hayyaa'uma Tunis ni dabartii karraa fi murteessee tanbiiraanii dhufti. Hayyaa'uma Tunis dhuma qotti lubbuu waan dhiyaate inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayyaa'uma Tunis ni dabarti karraa fi murteessee tanbiiraanii dhufti. Musa arreefi fuu bargaa jaartee baaqeetii takkaan arke. Wayi nurraa'us kaaqaanyidha ijoollee irratti akkan hin jaani. Maal jette ummi? Maal jette? Adima baaqeetiitiin arke yoo. Eedaanni oomoo zaaraa malee hin bitatu. Uudii zaaraa ja'a. Ficaas zaaraa ja'a. Eedaa zaaraa wanti joof inni talafadha. Ummi maal haasoo jirta sa? Waan inni ijatti yaan arkeen dubbachuu jira. Ammallee laa inni nanna garee dukaana san dura taa'u jira. Dubbii nama addanaa baate. Siilaan moobaayil xiyya fuudhee deeme footoon kaasaa'u. Sawmii dhugumaa haasoo jirta? Kunoo gaafadhu kunnoo haadha dhugoomsaa. Dhiisii haadhaa shim ijoollee duratti waan akkanaa naasawani. Silaa barmaadiin nama kizibaati arranni fixate. Rabbumaan na sattare. Haa fuudhu takkaa miti lamaa miti 12 haa fuudhu. Shari'aan teenyinee yamti dubboo ummi? Muftiin shari'aa si quba qabaa? Eegeenni bar wanta fannifate dhiisee kitaaba firraa lafa kaa'e. Dur khaliixaa uffatee masgida deddeebi'ee qara. Amma garuu na dhiisime. Obsi haadhaa shim. Akkamittiin obsa? Ijoollee tan akka inni itti guddisen beeytu? Na dulloomsee narra fuudha. Dukkaana barkasii malee bakka birarraa bituu nutti hin dhiisu. Bar dukkaana Abuzaara meeshaa irraa kisha. Saniif bar abbaan asin nu erga. Deem kijiba. Ati sabbaakeetiif irra qabda haa. Ummi akkasii miti qaanyidha tasgabbaa'e. Ammallee kunnoola dhokodheetiin laalee dhufe. Achuma jira. Ummi bar wal basaasuun haraami. Maaliin irraa dalagadhaan kaniin isa basaasuuf? Tasaa rabbumaa naa kennuuf. Akka dalagaa isaa harkatu. Dhiisi ina baariin haadhaa shim. Haadhaashim maali gaamee bishaan nakannaa? Deem zaaraan sitti haa kennitu. Maal haasutisa? Dalagaa irraa hin dhufe yaaddeen dubbiin danda'u. Hayi dalagaa irraa dhuftee dadhabde haa. Wayi abbaa dalagaa. Laal ummaa teessan tanatti na dhageeffadhaa gaa. Abba mee dhaabbaddooti? Boo ambar jettee miti ijatii yaannaa hanne. Na kizibuu barbaadda? Haadha dhugoomsaa shaayii danaa ta'e laa kunnoo. Lakki mee dhaabbadda waliin lolina. Yoon fuudha fadhees ni fuudha laan. Mee badii dalaguura yoon fuudhe maal qaba? Deem fuudhe haaduboo hin fuudhiniin siin jee. Sawmii dhugattuu yoo fuudhe maal qaba? Dakhna qaruuraa kanaanii mataa si basheessaa akkam. Isiniin na jiraa abbaa keessanii miti. Aaddee ijoollee irraa gad dhaabbadhu. Hayi kunnoo sii dhiisee manni si haa bal'atu waan. Achi deemta? Ogguus irraa deemnees nama jalaa gad hin teessu. Dubbii teessan tana mee manguddoon isin jettu taalaaltu. Aboo Muusaa deemii mee sheekaa yaami ati. Sheeniin dhufa naan jee amma dura wayi. Ati sheekaa soggaa yaamtu kasi deeggaru malee haa kitaaba himu wayyaamuu beeyta. Lakki amma ka kitaaba himu taachuun dhabdu. Dhaabbadhu mee hin jarjarini. Haadha dhugoomsaa hin jarjarin jeetumaan dadhabe laal. Mee gorsi geelee teetan. Awwaan nagarsaniif hin qabu. Si ka gorsa barbaadu. Anaas saatu siis sheekni haa dhufu qaama. Mee amma bishaan nakkanna laagaan na guguyde. Maali zaaraan sitti hin kennine? Akkana si godhaa muftii. Amma booda halaama takka na jala deeffadhuuti wal garraa. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Alhamdulillah baga rabbii dhaamaa siyaa keessaa si baase yoo. Maasiyaa maali yoo? Ana addili dalaguun agarte? Amma baraka jechuu kiyyaa miti amma alaa galtee fuutee jechuu kiyya baga rabbi si jaari alattiin qajeeltuu jechuu kiyya. Sambaan taasa? Akkas taatoo aamin. Hidhaa taanis taanaan bargaa haquma kiyyaa siire. Haqa kamna irraa qabda boo? Na dhalte muna guddiste. Hayi obboleettii tanaa kan naannumaa soddaa taanaan akkam jajjatasa? Yaaboo gaddaami waan akkanaa dhugoomsa. Hinaariin kaa Jibriile bar taphaaf akkanas hin jaa. Tapha maalisaa tapha akkanaati jira? Achis dhugoomsa waan hin taphanne hin taphatin. Sayla ammallee honqoosan beeku. Seeni. Tanaa qoosaa daawo? Hayi dhiifama obboleessa kiyya offinaa godhi. Waan barbaadde jettee eegana arabsitee booda dhiifama naan jettaa? Umaa irra dabriif Jibriil. Barsilaan takka kabalee eegas dhiifama jeeina tola. Lakki dhiisi hin deeyin Jibriil. Umaa irra qotiif. Hayyaata obboleessa kana kan iyyuu nagartu? Hayyan nuti garuu ati maaliif dhabdee sasla?
Hai, an cubbunee dhaniitiin haadha jira ifuu inni san gubbaan ibiddana qabsiisa. Haqa kiyya Bakka aan fiiyyee jira roqotiif haa. Duboo akkam sila ruzni hariif haa. Alhamdulillah. Jalaan eedhan malee. Amma baay'ee tun raadhi sa'aatis. Akkam yoo najiboonoo akkam sila dalagaa babbare garaaja shaashaa godhi jirtaniisa. Oo najiboo maal dalaga sa'aatis haasawaa isaarra guddaadha. Eebar nama ammaan tana hunda tokkos ta'e dalagaa teenyarra haasawaa ture hedduudha. Rabbummaan nu haasattaru malee. Awaan akkasii miti taa'i. Ammas maali wayi dalagu jirra haasawuu jirra. Kun haasawaa dalagaa ta'a. Hangama qiyyaan garuu irra guddaan hin dalaga. Wallaahi an akka najibooti miti. Haa baga rabbi akka saasin godhiniyaa. Du'aa ijoollee ganda keenyaa dhiyoo tana wayi beeytaati. Taakam godhee galtan. Muusa meemiif haa. Rabbiin akka najiboota talisa nun godhin jaan. Dhugaa keetii inni masluufummaa qaba wallaahi. Talisummaa inni firratti hin beekne takkaan irratti harkaanilleen. Nama masluufummaan dhaadatu isa malee nagarreen. Aboo dila kanamoo yaa boodhii isaamee diliin teenyaa nu beessi. Wayi namachi jiraan. Duba amma dalagaa bare kaanni. Hin barreetiitii mee gama keessaan kanaan fituu barbaadee bar. Akkam maali fiildii teenyaas ni yaala. Kaameramaan hin taanaan jaa. Duboo qaceello beeka. Ni barsiifattan kaa'u. Namni gariin bar akka gaafa ijoollee adurree harkaan ajjeesetti harkisaa hollata. Ogguu kaameraa qabate moo? Najiboon taane qabaadhiisi. Gaafa duusa qiyyaatu footota kana kaasi jeetini akka nama buuseen qabdee vaayibireet godhame. Kana taatu dhisinarraa dhaabbata keenya seenuu hin danda'u. Yoo baalaansi godhuu hin dandeenye. Ni barsiifattanii isin hin jeessa boo? Yeroo nu fudhata kaa. Mee hundaafuu isin ilaaltan. Haa mee ni ilaalla. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإسلام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Obboleeyyanki yaqa islaamaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa hijiraa kum tokkoo fi 440 dura ayata saaqa quraanaa kabajamaa keessatti akka nu qormaatuuf nuuf himee jira. Waa hedduudhaan rabbiin keenya nu qormaata. Wantoota rabbiin ittiin nu fatanu keessaa suuraa Baqaraa ayata 155 keessa kan himame kanaan isiniif dubbisa. قلبي تنتلا آية ربي غنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبلينك يا إسلاما آية غنى غيس ربي واشن نفلكاي وانتين نكرماتو Ayyaanni kun akka waan bareedeen gaddaa bu'ee fakkaata yogguu gallallaalle sababni isaatis waan ayata kana keessatti dubbatame hundaa'uu nurra ga'ee jira. Hundaa'uu keessummeessine mee maanaa isaa wajjin laalla. Walanabluwannakum bishay'in rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa isin qormaannaa jaa waan garaagaraatiin. Isaanis min alkhawfi sodaa adda addaatiin akkuma isin beektan sodaa dhukkubaa, sodaa waraanaa, sodaa hedduu keessa dabarre. Ammallee sodaa gariin numa jirti. Lammaffaa irratti ammoo waljuuci beelaan isin qormaannaa jaa. Yeroo ammaan tanaa tana keessatti biyya adda addaa keessatti rakkoon beelaa seenee jira. Daa'imman hedduu beelaan lubbuu dhabuu jira. Sadaffaa irratti ammoo wanaqsin minal amwaali jaa. Horii keessan isin duraa hir'isuudhaan dhuguma yoo kantiin xallu taate diinagdeen addunyaa tanaa haalaan kufee jira. Nagganni qabbanaa'ee jira. Fakkeenyaaf tajaajilli geejjibaa hedduun jiru. Akkasumatti dalagaan kakallattee jirti. Afraffaa irratti ammoo wal anfusi jaa. Akkasuma gartee lubbuu isin duraa fuudhuudhaan bara deengaddaa tasa yeroo kammaa tanatti namni hedduun du'ee jira. Sababaa dhukkubaatii fi sababaa garaagaraatiin. Tunis qormaata rabbiiti. Shanaffaa irratti ammoo midhaan keessan isin duraa hir'isuudhaan jaa. Akkuma yaadattan bara deengaddaa gaawwaannisni bakka hedduu seenee jira. Ooyiruu hedduu nyaatee fixe. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa waa shanan kana hundaa'u ammaan dura dubbatee ture. Garuu kunoo amma keessa jirra nuti. Quraanni mucjizaa yoomillee hin dulloomne. Akka waan dhiyeenya kana bu'ee fakkaata aayanni kun. Yeroo qormaanni adda addaa nu qunnamu furmaataas rabbiin lafa nuu kaahee jira. Obsa furmaannisaa. Aayanni reefu kun wabashiri saabiriin jaa rabbiin. Warra obse gammachiisii jaa. نتيس والرب سيمن دا أبصار كترب النها قدو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مادي أبو بارو قمسا يا أبو رابو دخانيك
Dalagaan dhabeen dhufan. Yaa maatii nan dhageessu. Hayaahuma toniis ni dabartii karraafi murteessee tambiiraalee dhufti. Bilkiisaa sitti tolee fakkaata akkamii gammachuu qabda. Manni hidhaa maal seetessa wayii iddoo bashannanaati. Akkamiin na tola inspektar. Duboo eega akkas taate Marwaan bakka inni jiru himtee yoo nagee hambaatti si wayyu. Ani Marwaan hidhamuu isaatis hin barbaadu. Laala abbaa murtiitis ta'ee abbaan alangaatis atilleen akkaan bilisa ta'e ni beektan. Marwaan illee walaba ta'uu isaa ni beektan. Kanaaf na dararuriistanis ilaa na galakkistanii gaarii. Nuti beektaa karooras rakkisuun qabnu Bilkiisaa garuu ammoo Marwaan mana keessan hin turre yeroo dheertu. Akka mana keenya ture anis hin mormine. Garuu daqiiqaan an qabame san dura waa xiqqoo bahee ture. Akka boobsituu haala mijjeesee mitire. Lakkii an quban qabu san akkuma tasaati. Amma eessa akka jiru hin beektooti. Hin beeku silaa beekallee isinitti hin himu. Maaliif nutti himne? Marwaan osoo inni badii qabaateellee akka inni hidhamuu hin barbaadu. Ani sarraa bakka bu'uu hin barbaada. Maaliif jaalallee kee ta'eegaa? Lakkii jaalallee kiyyaa miti. Obboleessa kiyyaa. Isa barraa ana qofa osoo hin ta'in nama hundaa jaalata. Marwaan kabiyyaati. Ka ummataati. Ka Bilkiisaa ka dhuunfaatii miti. Baay'ee ati isaa wajjin hariiroo jaalalaan qabdani? Si himee bara inspektar. Tanaafuu awwala baatii na gallakkisaa. Hello. Maal ittisaa jin? Marwaan? Okay. Waan bareeda. Hayaahuma toniis ni dabartii karraafi murteessee tambiiraalee dhufti. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna.